Manni marii bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa boruu walgahii idilee isaa gaggeessuun wixinee labsii waliigaltee seera yakkaa mootummaa Chaayinaa fi Biraaziil waliin taasifame irratti ni mari'atu. Waliigalteen kun namoota murtee yakkaa argatan dabarsanii kennuu irratti kan xiyyeeffatudha. Itoophiyaan dinagdee isii guddisuuf neetwoorkii daandii saffisaa babal'isuu fi ammayyeessuun imala nageenya qabuu fi daldala walitti hidhamu uumuuf hojjechaa jirti. Bu'uuraaleen misoomaa kun tajaajiloota bu'uuraa akka barnootaa fi fayyaa hawaasaa dhiyeessuu keessatti gahee olaanaa akka qabuus himame. Pirojektoonni daandii saffisaa yeroo fi boba'aa qusachuu qofa osoo hin taane baasii sharafa alaa fi meeshaalee mancaatii hordofsiisan hir'isuuf murteessoodha. Mootummaan waggaa kana keessa naannoo magaalaa Finfinneetti daandiiwwan tarsiimoo ta'an ijaaruun ce'umsa dinagdee saffisiisuuf xiyyeeffannaa kennee jira. Fooyya'insa dinagdee hordofee dhaabbanni daldala qinxaaboo addunyaa beekamaan Kaarfuur jedhamu supparmaarketii Queens waliin waliigaltee mallatteessee jira. Kunis daldala qinxaaboo Itoophiyaa alaa keessaa gara sadarkaa ammayyaatti kan ceesisu yoo ta'u, bara 2026 keessa guutumatti hojiirra oola jedhamee jira. Baankiin addunyaa rakkoo hojii dhabdummaa magaalotaa furuuf Itoophiyaadhaaf doolaara miliyoona 250 deeggarsa taasisee jira. Maallaqni kun keessattuu dargaggoota, dubartootaa fi baqattoota magaalaa keessa jiraatan gargaaruun carraa hojii uumuu fi eegumsa hawaasummaa mirkaneessuuf oola. Saayinsistoonni akka tilmaamanitti sochii gabatee teektoonikiitiin kan ka'e Afrikaan bahaa suuta akka adda cituuf jirtu ibsan. Adeemsi kun naannoo Affaar irraa kaasee hanga Galaana Diimaatti kan diriiru yoo ta'u, waggoota murtaa'e keessatti galaana haaraa uumuun ardiin Afrikaa bakka lamatti qoodama jedhamee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sodaa Iraan haleellaa raawwachuu dandeessi jedhuun buufataalee waraanaa isii baha jiddugalaa jiran keessaa loltoota isii baafachaa jirti. Iraan gaba isiitiin buufataalee waraanaa Ameerikaa naannicha jiran akka haleeltu akeekkachiisuun biyyoota buufanni kun keessatti argamanis hubachiiste. Tiraamp mormii uummataa Iraan keessatti ka'e deeggaruudhaan ergaa deeggarsi isinii dhufaa jira jedhu dabarsanii jiru. Pireezidaantiin Somaalilaand Abdurrahmaan Irroo Soomaaliyaan yoo weerara Somaalilaand irratti kan bantu ta'e wanni isii eeggataa mo'amuu qofa akka ta'e akeekkachiise. Uummannis biyya isaanii ittisuuf qophii ta'uu ibsan. Dhimma beekamtii biyyaalessaa argachuu irratti Israa'el, Saa'udii Arabiyaa, Masrii fi Turkiif xalayaa dhiyeessanis deebii akka hin argatin kan ibsan yoo ta'u, biyyoonni Arabaa fi Muslimaa cinaa akka dhaabbatan waamicha dhiyeessuun firaa fi diina adda baafachuu isaanii beeksisanii jiru. Raashiyaan uggura Ameerikaan biyyoota Afrikaa tokko irratti keesse hordofe hariiroo isii ardicha waliin qabdu cimsuuf biyyoota dabalataa afuriif Zaambiyaa, Zimbaabbee, Moozaambiikii fi Eswaatinii eeyyama viizaa malee imaluu kennite. Tarkaanfiin kun baay'ina biyyoota Afrikaa viizaa malee gara Raashiyaa imaluu danda'anii 15tti kan guddise yoo ta'u, Mooskoon dhiibbaa dippiloomaasii fi diinagdee isii ardii Afrikaa keessatti babal'isuuf tattaaffii gochaa jirtu agarsiisa. Kabajamtoota hordoftoota OVN odeeffannoowwan har'aaf qopheeffanne kanuma. Qophii birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura.